erga Qur'aana qaraatanii hagam turtan? Hagam turtanii? Ramadaana 29 naannoo san. Urjiitiyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakkuma jirtanitti kan hordofaa jirtan jirtu. Jirra! Rahmanni Rabbii isin irratti haa jiraatu. Viidiyoon har'a isiniif finnee dhufne ergaa baay'ee barbaachisaadha. Yaa akhi saahiba qabrii ni barbaadday. Ni barbaada. Achi boru fuulduree Rabbiitti yommuu Rabbi addunyaa irratti maal dalaydee dhufte jedhee si gaafatu nama si ragu barbaadday. Ni barbaada. Hayyoo barbaadde har'arraa kaasitii Qur'aana qara'e. Qur'aana? Qur'aana. 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 Addunyaa kanarratti saahiba gaarii qabadhu yaa akhi. Saahiba gaarii, saahiba akkamii? Saahiba gaarii. Gaafii tokko si haa gaafadhu. Mee addunyaa kanarratti saahiba akkamii qabachuu barbaadde? Saahiba akkamii? Saahiba feemasii beekama. Saahiba waa hundaa qabu. Fakkeenyaaf mee? Tujjaara. Fakkeenyaaf ka akkani. Fakkeenyaaf. Eenyu fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf saahiba akka Jawaar. Bekkelee. Fagaa. Yaa akhi hin dogoggoriin addunyaa kanarratti saahiba boruuf saahiba akhiraaf siif ta'u qabadhu. Osoo addunyaa kanarraa hin baqatin saahiba Qur'aana ta'i. Qur'aanni qabrii keessatti saahiba kee ta'a. Qabrii keessatti yommuu dukkanaan marfamtu Qur'aanni dhufee ifa sii ta'a. Addunyaa kanarratti Qur'aana waliin yoo saahiba taate Qur'aana waliin yeroo hunda yoo wal argite qabrii keessatti Qur'aanni si waliin ta'a. Hayyee mee akkamitti saahiba Qur'aanaa ta'a? Hayyee gaafii bareedu na gaafatti. Yeroo hundaa osoo Qur'aanan waliin argin ooltee hin bulin. Osoo ati Qur'aana waliin argin aduun akka sitti dhiine. Sitti dhiitus akka deebitee sitti hin barine. Si galee? Naan gale. Yaa akhi mala Qur'aana ittiin qaraatu tolfadhu. Mala akkamii yaa akhi? Mee natti himi mala kee? Hayyee malli kiyya. Guyyaa tokko keessatti osoo jiz'a tokko hin qara'in aduun natti hin dhiitu. Dhiitus natti hin bariitu. Juusa tek! Juusa tek! Tek! Ati salphisuus dandeessa. Yoo barbaadde juz'a 2, 3, 4, 5 aga barbaadde qara'i. Garuu irra hin darbin guyyaa guyyaadhaan qara'i. Yoo ofirratti baay'ifte dadhabbiin sitti dhufa. Achiin hin dhiista inumaayyuu. Garuu aga kana ta'u guyyaa guyyaadhaan Qur'aanan akka wal argitu osoo fuula tokkollee ta'e guyyaadhaan osoo hin qara'in akka aduun sitti dhiite sitti hin bariin. Malli biraallee ni jira ka Qur'aana ittiin qaraatu. Subhii fuula 2 osoo qaraate, zuhrii fuula 2 osoo qaraate. Asri. Maghrib. Ishaa'i fuula 2 osoo qaraate. Osoo qaraate guyyaadhaan juz'a tokko ni qaraate jechuudha. Kasirraa barbaadamu Qur'aana irraa hin fagaatinii. Qur'aana walitti hidhamii. Yoo Qur'aana qaraate qalbiin kee ni jiidha. Qara'ii yeroo hundaa qara'ii Qur'aana. Qur'aana. Kottu magaraana. Araboo hin geessine. Kottu. Hin geessine. Kottu godha geessina. Like, subscribe, share godha. Warree jirraa viidiyoon keenya karaa kana fakkaata ittiin bashannantanii akka irraa waa barattan abdii goona. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo jaalatin immoo yaada keessan koomentii irratti nu beeksisaa. Afaan keenyaan ni guddanna. afaan keenyas nu guddifna. Urjiitiyu.